هونجي أوروميا داتي في ورا الدنيا راد المشافي جرون هاسو بربادا سندرا جرو وان دبردو جرا واي لولا إثيوبيا داتي واي لولا أمارا في تيغري دا غويا سيدرو أسيدين جرا أكلوا اللي خوني إيجالي نموني غري لكن إيجالو لكي لولي كسي چاتوري لولي أوفشالي إيجالي جرا أكون بريت وراني أبي كمان تبان قوي لفخاير كل قبير كهن خناد أجرا أرجعنا من يرون دروخه أودو نيوسيل على لجيه بنو ودني أركه إن ده تلمدوا يأبي وتقدر بجولما الجون يستنو تمن جاون ياسر كبن وانجون أدور رأي فتلي خنا ندرسني أنسا لولي خني أمدرس الراسان ترى نموني دون راسان جرني ميدان الدون رات إنتلا جرا هيوني الدون لولا ما تناخنا كان إيجلي akka karaa nagaatiin furamu hayyoonni Itoophiyaadha hayyoonni Oromoodhaati hedduun tattaafachaa turan Jowaar Mahmud irraa eegalee Baqqalaa Garbaadha duula amna imala galatooma irratti kaayyoon guddaan isaanii lolli kun akkan eegallee inumaatti pelleef qofaa miti ollaa hojillee araarri uumamuudha qabaa lolli kun yoo ka'e Itoophiyaadha diigaa lola kan osoon kaani dandamachiisuudha qabna waan jurraa'ee imalaadhaa turanii waan kana diasporaa keessa oofaadhaa turanii kunoo akka nuti yaadne akka nuti feeresoon ta'in lolli eegalame kun dhumtisaa maal ta'uudhaaf ta'arraa hin dubbachuu barbaada ammaas waasin bira kaachuudhaaf lolli kun eegale osoo addunyaan guutuun dhaabuu barbaaddu osoo manguddummaan iddoo yaatu osoo maal jedhanu lolli eegale addunyaan guutuun lolli kun yoo eegale yoo irra deebi'ee lolli TPLF fi lolli Amaaraati lolli Tigree kun yoo eegale sodaan guddoon isaan qaban lolli Tigreedhaatii fi Amaaraatii miti. Lolli Tigreedhaatii fi Amaaraa Tigreen lafa falmaadhaa jirsan deeffattee Tigraa ijaaruudha kaayyoon siidhaa. Amaarrinis lafa Tigreen yaammachaa jirtu kana deeffatanii naannoo Amaaraa godhatanii Itoophiyaa bulchuudha dhiitanii. Lolli addunyaan so'achaa jirtu lolli Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaatiif kuunin so'achaa jiran lola ollaadhaati kana sammuu qabadha lolli Finfinnee diiguudhaaf taa'u lolli Finfinnee qabachuudhaaf taa'u lolli biyya san bittinneessuudhaaf taa'u lola ollaadhaati kana sammuu qabadha jara keenya waan garii yoo keessa gabbuunee laalle lolli Amaaraa fi Tigreeti lolli deemaadhaa jiru maanta lolli Tigraay fi naannoo Amaaraa iddoo deemaadhaa jira garuu gowwaan keenya opidoon akkoo bartetti ummata keenya dargaggeessa keenya kanyaatee garaan qabne qabeele jiru kana guuza ambaayamanii dhaqanii duulchisan Tigraayitti maqaa Itoophiyaadhaatiin garuu lolli in fact lola Amaaraa fi Tigreedhaati lolli addunyaan sodaachaadhaa jirtu lolli addunyaan firraa eegaadhaa jirtu guddaan lolli Finfinnee diiguudhaaf taa'u lolli Itoophiyaa bittinneessuuf taa'u lolli Itoophiyaa facaasuudhaaf taa'u lolli hedduurraan dubbatamin lolli hedduurraan haasawamin lolli mootummaan Itoophiyaalleen baalarra guurtee akkan dubbatamne akka addunyaan hin garre barbaaddu lola waraana bilisummaa Oromoodhaati. Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaa ijaaru. Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoodhaa Itoophiyaa bittinneessu. Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoodhaa waanjoo gabrummaadhaa uummata Oromoorraa darbu. Waanjoon sun Itoophiyaa. Itoophiyaan mallattoo gabrummaadhaati Oromoodhaaf. Kanaafuu Itoophiyaa awwaalu. Awwaala Itoophiyaa gubbatti Oromiyaa ijaaru. Lolli ammaan tana deemaadhaa jiru kun xumurrisaa garas deemaadhaa jira. Itoophiyaan yoo kana booda waan qabnuun itti dirmannee kaafaa'uu qofaa miti. ABO'nis waliin Itoophiyaa jettee silaa ollaan waliin Itoophiyaa jettee Itoophiyaa cannot survive. Dandamachuu taasumanne silaa miidiyaaleen Oromoodhaa hundinuu Itoophiyaa faarsanii innaata gara Itoophiyaa wayin mootu jedhanii lafaa ka'anii Itoophiyaa wannummaan fedhe kana booda dandamachiisuu hin dandeessu. Wannummaan tana irra jiru maali? Itoophiyaa bittinnooyti keessa akkamitti karaa laafaadhaan wareega xiqqaadhaan Oromiyaa ijaaruu dandeenya kajuu qofa. Uummanni Oromoodhaa asirra dhaabbatee qophaawee biyya fi tana eeguudha qaba. Biyya fi wareega xiqqaadhaan miidhaan guddoon isa uummata keenya irra hin geenye
Oromiyaa akkamitti as keessaa ijaaruu dandeenya waan jiru qofarratti xiyyeeffachuu qaba uummanni Oromoodha. Fardiin as jirti. Fardiin Itoophiyaan kutti. Mallattoon kutuudha meeqaan tab lakkooyineeti amma maayir eeggadda kaan dubbadhetti lebilisummaa irub guddaa'e. Quarter to freedom. Nusa tokko hafe bilisummaadhaaf Oromoodhaaf nusa tokkootu hafe jechuudha. Achi geenye jira. Qabsoon xumura jirti. Garuu xumura kanarratti akka nu jalaan banne irra hedduu Oromoon qabsaa'onni keenya hayyoonni keenya finishing irratti nyaadhaman. Dhumarratti 2018 qeeroon mooteeti dogoggora hooggantoonni godheen maayii irratti nyaadhamnee oopidoo if dhaalchifnee jechuudha. 1990 akka dogoggora hoogganoonni leencoolata afaan dalaganiini maayii irratti nyaadhamnee tiipaleefti biyya keenya biraa deemne jechuudha. San duraas dhumarra hoguu geenye dogoggora akkanaa kanaatu dalagama. Ammallee dogoggorri akkasii akkan dhufne Oromoon maal godhu qabne jennee hayyoonni keenya warri waa beeku qabsaa'onni keenya yeroon if dura itti qophaa'anii irratti hojjechuu qaban. Bitti akkan harkaan ba'an Itoophiyaan diigamtee jirti. Oromiyaa akkamitti ijaaruu dandeenya yeroon itti qophaa'uu qabnu yeroo ammaan tana kana. Duula kana keessatti dhaabbii kiyya asiimu. Dhaabbii kiyya asiimu. Lola ammaan tana deemu keessatti TPLFis diina Oromoodhaati. Kana shakkiin takka illee hin jirtu. Diina Oromoodhaati. Isaanis kaayyoo isaanii Oromoo cabsanii bara dhibbaaf bituudha ture. Garuu hin taane qeeroodhaatu cabsee kaase. Kan hubadhaa. Amaarinis diina Oromoodhaati. Warra maalummaan Oromoodhaa akka ol hin baane barbaadu, warra Oromoo awwaalee bitee jiraachuu barbaadu, umrii isaanii guutuu. Jarri kun lachuutu waldhabbii isaanii Oromoo irratti malee waldhabbii biraan qaban. Nuti akka isaa yeroo hundaa'u qabsoo keessatti jara keenya dhageeffadhaa. Diinni diina keetii fira keeti. Qabsoo keessatti firi dhaabbataadhaa fi diinni dhaabbataan hin jiru. Yeroo ammaan tanaa kana mootummaan Abiy Ahmed Yohaanis sirni nafxanyaadhaa sirni Minilik ammaan tana deebi'e kun ummata Oromoodhaa cabsee akka bara sirna Minilik deebisuudha barbaada. Mootummaan ammaan tana jiru kun Tigree cabsee addunyaarraa balleessuudha barbaada. Yeroo amma jirru kanatti ummanni Oromoodhaatii fi TPLF warri Tigraay diina gamtaa qaba yeroodhaaf hangam takka wajjin deemnaa hin beeynu. Karaan eessatti iddaan nu baasaa hin beeynu. Garuu yeroo amma jirru kanatti diina gamtaadhaa qabna diina tokko ka Tigraayis dha'u jiru ka Oromoodhaas balleessuudhaaf dhawaadhaa jiru ka Tigraayis balleessuudhaa jiru diina tokko wajjin qabna. Hanga karaa wajjin oofeefuu yeroodhaaf ammaan tana diina gamtaadhaa wajjin qabna. Do not do mistake. Opidoon tanuma kalee Tigraayiidhaaf dalagaa baateetu warruma kalee Tigreen hudduu keessa dhiittee olii gad ergachaa turteetu addeebee qabsaa'ota bilisummaa Oromootiin wayyaane ergamtoota wayyaane jechuu eegan. That's politics. Siyaasaan akkan si galee aman 27 ulee qabanii Tigreedhaaf deemaa turaniiti arra garagalanii qabsaa'ota Oromoodhaatiin ergamtoota wayyaaneedhaa jechuu eegalan jechuudha. Siyaasaan akkan. Kanaafuu nutis wanni hubachuu qabnu siyaasaa keessatti poolitikaa diinni dhaabbataan fira dhaabbataan jiru. Warri irra siin firaa boru diina siin ta'a. Haga gartee kaayyoo keetirraa sin qaarsinetti sin dogorsetti carraa harkatte hunda qaawwa harkatte hundaa'u itti faayidaawaa deemuun dirqamaa jechuudha. Arra TPLF diina gamtaadhaa qaba. TPLF achirraa kan dhawaa jirtu Tigraay irraa diina Oromoodhaati. Ollaanis Oromiyaa keessaa kan dhawaa jiru diina Tigraay. Humniti dhiyeenya kana baatii 3-4 kan humna guutuu Abiy Ahmed waraana bilisummaa Oromootti bobbaaseeti waraana bilisummaa Oromoodhaatiin dhawaadhaa ture jechuudha. Arra gaafa Tigraayitti lollee eegalame humni isaa ta guututti waraana bilisummaa Oromoo deemsuni amma addaan fuudhamteeti Tigraay deemti. Kana jechumaa jechuudha. Humniti duraan ABO qofa dhawaa turte sun addaan baate jechuudha. Osoon feene qabsoon tullameen wal gargaaraadhaa deemaadhaa jirti. Walii galuun feesu, walii farramuus hin feesu, walii haasuus hin feesu. Garuu haga diina gamtaadhaa qabdutti humna diina keetii facaaftee diina kee moohuudhaaf
haala kanaan si gargaartii jechuudha. Dubbii si galtee. Lolli eegalee jira lola dhaabbachuudhaaf taa'u miti lola gara bitti dhumuudhaaf ta'a meebii TPLF naannoo Amaaraa tan guutuu Gondarii fi Gojjaamis dhuunfattee akka Oromiyaa amma 27 bulcheetti kan yoo jira qabdee nurraa jira qabdee teesseen ansirratti ni jajjabeessaa garuu waraabni summaa Oromoodhaa duraanuu Oromiyaa keessa bifan beekamneen saaree wal gahee Finfinnee marsee jiraachuu yeroo dheeraadhaaf haasawaa jirra isaanillee yeroo dheeraadhaaf dubbachaadhaa jiranii nuti if keessatti rakkoolee jirtu furree uummata keenya tasgabbeessaadhaa sabaa sablammoota nu wajjin jiraatu Oromiyaa keessa jirus tasgabbeessinee Oromiyaa haalatti dhufan qofarratti fuulleffachuudha. Hayyoonni keenya kana booda waan gargar qabsoo karaa nagaatti qabsoo karaa maaliitti jedhanii gargar bakka illee qaban ولد ديبني متى ولد كبتني يرون أوروميا هيجري أكمل الجارات أقول مرة ترى ما أنت جد كافاوتيس وان قبسوه رانا جاي أنا أهونه this the end لولي إيجالي وني هذا وان قاري هذي ترى إسنتان أما الدبي أداتي قبسوه أورومو دا هيوت أورومو دا خاني وجين قطع دا يرون اتمرتن أما أنت الجوار مامد بكلا غربادا هيوت أورومو دو خنبود غراغرو ما أنت كل إنجرات شون كبت مالي قبسوه مثل ما خنبود إنجرت قبسون كرانجا أولمت بيجي وفتي جست يرون أسدي بتني جران خران تكمليفني خرا خنرت أكمل تك أيرو جبيسني أيرون كرات خرايرون تهريرتي هدت شو دافيس كوب أيسني قبسوتنا أكمل تقل مانجو دندينيا وانجرتي أدي بتني موراتك قلتني هيوني خينيا والمرتشون يرون سامانتا داسر قبسو كرانجا يالتن إثيوبيان كرانجاتين أكتشيت وصوت إني قد النكم وصو وريجا ملي أكجل مجيسو دليدن هنتان خران أبي برباد خران جري أمارا برباد قوي أموهمو خنافو في المات ثاني خنا أينفي قوي أن أيرو قبيسو دندهودك أمنا خنا بود غراغرم ما خيني ديفني ولت غارين فتشو ديفني تيكي خيسو والقلشيني والناتشو ديفني سيله والبليس والأفتر تافتشو ديفني خرا والأرارسيني أمتا خنا متا ولتك أمني اتقل مانجين الرتي فوكس قدودك أمنا جتشو خنا بود أمنا رمولين ديبا خنا قدوك أبا هيوتا رتي هيوتا خنا فلني أنغريتنا أنغريسين جتشو سنتاني هيوتا خنا أكا متا ولك أبتني ولين ديما ديبا الرتي قدوك أمنا ملي غري أمني غري جوهر غري مرورا جتشون خنا بود راوتشو لك جرخي لا إفو ما وان هنجر خيسة إفقلتشني ورو قلتي خليت يمني دانجر رابافني أنيس ديجر أنجنان كوا أنيس ديجر أنجنان كوا كسان جن نوت قول على جر إسان كانوا هم داو يمني خرطو كود ديم سودا كم غرين جوري في غري مرون جر غري أورمون أجر جرو خلبي ولين دلجن سمون جوري في سمون مرون أو يولد دبلمتي أورمون أفرمات فيت أورمون أفرمات فيت يوم دان إيني غرين جوري في غري مرون دينه ثاني أكس والإكن مال تروفا خسارة دين خينيا فأماس الراب راخن نورا فاجرايت وان كان أمني خينيو بتشورا هو قنتوني خم بترانا أمة رتهم داونيت مال نادب دينيس قرتين وراركن أركناتو مين كبا مال نادب دينيس وراركن أدوم كبا كان أنتيكي خيسو والقلتني والقارن فتني جمانا أكدينتي وان كان أمني أرومو راج أبسني خيسابه هو رقم أبسني خيسابه هو رقم إسان هندي نهورمودات إسان هندي أورموف دلجن يو أورمود أفدلجن ججاني أورمود أفدلجو رقم يو أمة أورمو قدرتي كابسو أورمو تجو ترتي أديبن أمة أورمود أجمتان أندرود أبتي لكي خنا مربانو وجين ديما يو ولين ديم ولين تركافن نوج تانيرتني أمة أورمو إفت باسي اتهمو ركوايتشو خلاصين تبر واي غرغار سلمو مادا على في خيسا ديما الأجر تمسا ترفع بلوك يسوى أبليس خي بلوك you are too much
Okay. Akkas goonee